sponsor godhu saasumana bira jira so akka qoratanii asirratti guddifatan ajenda kana intala oromootiin bireetii keenyaatis akka kitti suutubatti nama milkeessitanii amiin kooti eenyu ilmoo fudhata nama taas na bira jira nama furachuu fadhu dubbachuun faranii dubbachuu bata dubbachuun faranii jiran biyyatami Amerika biyyalaati yani angati biyyalaati dufte sponsor tolchitee fi karaa dheeraa san deemtan eenyu isin guddisa gusanis manarraa kafalladoo waree namni kuni manarraa ana guddisee galchaafi fidi garaan deema khadra bireetii teenya kana barri gidde amma anjamaan godina wallahi na arsitan ammo anjamaa miti khagala kan deemu ko bangam dooti wallahi dina anjamaa miti kuma dhugaati dubbatu jira nama dhageenya nuti beekaa firaari ne on tv dhiiftee deemte way nama barakati hin jenne asira ergitu yenneni diddeela miti amma disa kadiraadhaa fi takkitti teenyaa fi takkitti abrangallootii fi takkitti argaa wajjaasaa isin lameen dhaabbaddu kadiraa fi amiira kadira mucayyoon yoo asirrallee fidaati waan social media irraa naasonee meeqa isaan fidaati nama sanii wajji wal barsiisne yoo ilmoollee biyya galchitee namni fudhachuu hin feene yoo amiiraan biyya ka galchu taate karaa biyyaa galchine namni kun ni gargaaraa si fidachuu ni fidnaa ilmoon tun carraa harkatti obboleettii teenyaa ilmoon tun boru ganama nama fayyaddu taati nama furachuu fadhu jira yoo mucoon hin feene yoo fetes ilmoosii aboo as keessaa nama meeqaa naaje ilmoo namaa kan nuun dhaqqabnuuti raqama si ijoollee teessan irraa fuudhii deemiti bilbili takkitti deemiti nutiitu sirraa fuudhanna intala namarraa fudhattu jira intala namarraa fudhattu jiraati naa kannii jeeyna malee waan dhiiga namaan wajjin gama namutu gizee rakkoon irra dhufte harka malee anuuniin guddisaaf mana xiyyaan geessan khatiraarra jaalattanii osoo hin taane khatiraa wajji rakkatteeti waan qabduun cinaa dhaabbattee guyyaa 20 isii cinaa teessee irra gargaartee ilmoo tana raggattee biraa deemte midhaan tun jechuudha irra dhiiftee biraa deemte higalee ammoo fakkeenyaaf isinis gaafa akkasirratti isinirra dhiiftee dhufte akkuma khatiraadhaa kanatti namni biraa dhufe akkana jechuu miti ilmoo tana fakkeenyaaf gaafa ispoonsara irraa taanee furonna jettan abbaan as ba'a higalaa jira ilmoo dhiiga namaa namni akkanumatti ispoonsara irraa ta'eeti sponsora namni maal akka qabu dhabee maaltu sponsora nama irraa ta'e irratti kaasatu kijibaati fayyaan qabdu waan akkanaa tana achuma dhaabaa hadra waan takka fasiin gadiin jira namni fudhachuu ilmoo yoo fedhe responsora nama guddaaf godhuu hin dandeessu ijoolleef ammoo responsora namni fudhatee guddifannaa biyyaalaa kan takkitti rabbi haa kennuuf takkitti afran kallootan ilmoon qabne san rabbi haa kennuuf bara akkasiin jee bara abbaan fedhee waan amma kan sagagalee Soomaalidha dhagaifatu Soomaali wallahi billahi tallahi ni fudhadhe kakate ni fudhadhaa maaltu dhungee daa'ima namaa kan nuti haati mul'atti haadha geessine kalaasaatti fudhattee kutte bakka itti deemtu. Nama Oromooti miti Oromummaaf irraa dubbatu jirtanii ani kana dibbu takka Oromummaaf Oromummaaf eega taatee michoo tana fidaa isaan dubbisaa yoo isiin abbaalleen jiraate ilmoon as baatee yoo guddatti faayidaa isaanii. Oromummaan akkati jettu kanaan takkitti afran kalloo kararra si keenya. Oromummaan mucaasan fidaati biyya guddatti waan qabnu gargaarree mucaasan akka isiin biyya galtu taanaa jechuudha. Oromummaan mucaasan fooloo nama kuma meeqaan taa'u dhagiyaa dhugaan isinii gati maa dhagee malee fiitanallee amma citee irraa bo'oo yoo barbaadda. Barbaanaan intalti ilmoosii fudhattee kutte awwaan nan ga'een qabu. Ijoolleen baraanki miraga baraanki attee mitiyyoo hiraartanaan garsiise. Utaanii warra kalee naa hojii rakkate galatoomaa bileeyyen kiyyaa soosaniif hin dhufe. An fooloo yoo barbaadde fooloo hangaan kuma meeqaan ta'u qabiilaan tiiktaakiyya. Jasba. Tigalee afaan bantaa gala deemte. Waan nuti mana kana keessatti afaan maaliif beektanuti? Wayii sirraa dubbachuu jira. Nama dhaabbatee waamee kasiif taana waamee kasii godhuu danda'a mataa siyyaa fi isin jee faradduu dhalaa Oromoo tan yoo isin dubbatanii isin bilbilan nuti irraa dhale jeeni yoo aannan abbaa tokko bitaa isin jaanu kijibduule maa kijibdan waamee qaab duru amma dura isin bilbilee jala dubbachuu diddani nuti itti bilbile nuti irraa dhala nuti dhala jeeni nuti hunduu si jala qabadde jeeni jechaa turtanii bar. Hattoota keessaa fuulaan warri gadi ilaal kabajaa ta'e isiniif filtiraan keessan godhadha. Ilma sharmuutaa jechuudha. Takkitti keessan galiin koomentii firraa dhiisiin obboleettii koomentii galiin jaallin taasisan firraa dhiisi.
فلما فهموا إن شاء الله ربي خير يعقدوا ما أخي جبت بس أنا ديمتي ما أخي جبت ما أخي جبا أوتري ما أخي جبا أوتي أنا والله أجندة كويون سني والله خرب بينا أنت شايدا كومنتين أجندة كويون دبسيني سني دي سخا كومنتين دبسيني رخا كومنتين دبسين قلت ميديا كومنتين دبسين أبجا احترام شرف أنا مننا ما خلطت ميديا رتلي خدني ملء إيجاي نفسك التسعة اللي ملء نما مقاسي مقاخي سيامون فد مقاعن دخيتي سيامون فد النبي ربي وياك يا مصدر نوتي دلقاك بانا نمني دائما خلطت بلا سيتا ونجيرو وانا دي بربادن سجر جارة خد ده بيجي جسن جنسن سلا الله خير خلا جرتي الموسي بيرا دفته والله نمني خدماتك تدب تنجر دوغون غوريتين ديمي أنا تلا دلانتي كنان تيو جته كت بيرا دابني وان فيلو غدو في دندenya جتو وان نتي غدو غونفسن غدو في دنديس مالف نوار كجرتي وان تاتي بيسيني يو إسيد دبولة بالبلا نتي مرة غدا جاني نتي مرة كاشة غدا ديتين أما دنا سودي خزات أنا كا كجيب دوسنا نار صبر تنما فيا كم نيو تدبولتيو ودوبا أنا ما جت تان لما فهموا namni gize dale hormone imbalance taka hormone change jira hormone change kun namu hundatti mul'atu namoota tokko tokko irratti mul'ata hormone change kun akka fayyaatti gize namoota tokko tokko jira kadhiiga irrinaa fi waan adda addaa rakkoo qabu irra mul'ata gize irra mul'ate ilmoo fi dale tana akka jinniiti fakkaataa waan adda addaa jira gartee kanama kana waan kana dheessisiisu so tanaafu mee bebbalaitiin teenya akkuma reefu araadaan jettee ni dhukkuba namni karaa dalinsaa kanatti dhukkuba karaa dalinsaa kana aadaa keenya keessaa uummata keenya keessa mul'atee waan hin jirree fi intalti fagoo ilmaan lama dhaltee galchite intala adeerrisii qabuun nu hime walirra qaqqabu osoo hin taane fagoo ilmaan lama galchite akkanatti ilmaan lama mataa jiraa lama galchite biyyatti keef galchuu خضرا وين سجا فدا دقي وين سجا فدا وين سجا فدا أنا دقي أول شيء نمنو كنا مرة نما برا فجافة دوري يسين برا دفت أكمل دفت إفيف دولتين دفت مونا ما يسين في ديمو إفيف يسين دولتين قرار رافو تمو أكمل تسين دفت من دولا لا أكمل تسين دفت جافة دوري يسين برا دفت أكيد دفت غرباتك وربيتين ياتي أمين ربيتي مجاتك إسيك أبمتي أمتا سجيدورا إذا راباسي إني ميجان سرقة مسا سجلتي كبتي ميجان تونيفي ميجيون تونيفي ميجيون رقم قربان أنا سجلتي كبتون بيتك لكن ستين أكنا يتي اتهمتي ميجيون تونيفي سين بكتك دلقان نمني مناربا والبرا دقاني بيتامي هذا فين تلاف دلقان akkana namaan bira dhalee deebi'ee dalagaa kana dalaga dhuunfadhaa jetteen dalagaan si'alaa xoorin talamma enu bira dhalte tan. Ayyee. Akkasitti gurbaa kana bilbiltee gurbaa kanaan akkana waan akkanaatiin nu mudate mucayyoo takka waan akkanaa ta'e intala dhalaati yaaboo gargaaraayii jette. Dhalaaf deemti. Dhali ilmoo ta'e fidadhu kottu jeenii jette. Okay. Inninis wayi namatti mee ta'u jeetu madaqeefiti. Hoggu fide nu bilbileetuma mucayyoo takka kunuun tala dhalaatti akkana bakka talaaltu dhabde fuudheetiin fidaa ji'a isin bira dhaltu gisee dhaltanii deebitii je. Sii gala akkanatti. Hayyee fidi jenneen fidee. Namuu bar nama garaa qabu kana yoo dhugaa himnee yoo firummaan badde malee dala taatee keessaa waan jen waagarii dubbannu asirratti namuu garaan kun namuma rifata fidi dhuftee geesse habiibti jenneen namni biyya tana ogeettiin nama dhalchiftu maallaqaan gara fudhatti yoo ta'ani dhaluufaa dadhabdeeti lilmee seera qaban maal jedhanii bineensa seera qaban maallaqa ittiin dhaltu ni qabda. Ilmoota ta'e hanga ulma waan wayitiin bibbittuu ni qabda eeniin qaba. Akkasii taa'e. Teessee amma mijaantu. Guyyaa 15 irra teessee ani hin beeku inni isaamne hambaatii hin beeku isaa basii. Dhaaltee cimimmuun qabatte. Mitiira fuuldura cimimmuun qabatte. Ol kaanee ogeettii yaamneef intala sun illee ni hin beeka lokshin ergineef dhufte takkitti ergee kameettee nageenne. Cimimmuun sanatti shiddee dhalte intalti gisee keessaa gabbuuftee ilmoo martee isii amma geessinee qaamarra dhiinee as deebifnee
Suuraa irra keenyaaf suuraa godhaaf jettee suuraa goonee fi miciyyoon qabbali goonee waa hundachi jaayisa gooneef intalti maallaqa kiyyanaa kanna. Ogeetti maallaqa nama gaafattee maallaqa naa kanna. Amma maallaqa hin qabu qarshii 650 malee. Intala barkumaanin si dhalchiise. Hin qabu gaa kalaas. Hin kanna buuta. Jirtu mataan ajja. Hayyee yaadde intalti girgirii mana nu buufte. Tunis girgir amma kiyyanaa kanna malee mana kana gadi hin bahu jette. Duuba yaa bareetiin inti biyyoota rakkaan rakkatee nu bira dhufte malee waan isiin akka isiin taateen beeknu maallaqa ni qaban nu jette. Maallaqa eegan qabu jettaa iyyee nuti si kan adeem jenneen kuttee. Hagguu kuttee amma nuti ciisa dachaane waa xiqqoo ciciifne maddii ganama saa akkanaa tana dhalteen saa amma saatamaan yaame maddii saatamaan yaamooti saa tana dhalte. Ciisa dachaane bichaan nu mooti. Agumma miciyyoon tana oote obboleettiti miciyyoo tana timirallee itti kanneen timira itti kanneen mire daa'imni kisa dhalate timira itti kanneen obaafne illee miciyyoon xuuxoon hin jirtu aannan isin bitanne. Ala kana wayin bitatee nama guyyuu gaddeemti bakka ijoollee wajji. Nuti waan isin bitatte maal beeknee galgala dalagaa hin jira. Galgala saa waayidaan dalagaa irraa gala. Waan isin bitte maal hin beekan. Gise tuton binne anan binne malaka video sih binne malaka ang kabon aye kane kun tanis lagi berbada kutte ang kadang kanying kap dua bukan sini mujurani karabina syaida anis kadang kutte nami cakiya nami canda lagu beranda ke ani malaka kangkabu mi jota kakana rakate nubura dale malaka nakan ni je oh je sih taliking kap kana qarshii 200 hadaraa jeen akkan yooni biqaala goree bishaan tokkoon irraa biteef jeniin kichife an qarshii 200 si hadaraa imaanaa jennaan akkattiin fidee laala akka gurra lameen si akkat tuqeen kunoo sii didee waan barbaadde nukkan naddu sii kolbinna gabbaanee aanna miciyyoo taanii bite duru miciyyoon hangana isaa waayee daadhu booyitee isiire liqii fuutee isinaati miciyyoon taan jechuuta wajji gal kuttee aannanii fixuutta waan akka takka bittee fiddeef. Development sanis wan biratin binef khalas shuro wan akatete tu wan basita afada fa ana yuta mana shuro namutu da khate mana khaisa qaf amri ajrat bakka fado jirate no shuro mana khaisa kam ni jira wan mati nyaate sinu nyaate mana khaisa rakkon injur sa nyaate ta suni rakkon qabdu amma usbakkat jannu amma maallaqa siitis miciyoo takka na ergamatti miciyyoon si ergituufis ni dhabne akhira firratti dhiibne yoo khalaas dhiibne amma keessaa ubaane waa'ee isii gaafacha maal dhabde maal qabda hammasuma wal gaafanna malee shogola waliin qabnu naafisee tuunis nama dalagaa qaawwaa dalaguu madarasaa dalagaa shogola namaa tokko ban qabnu miti ijoolleen taan immoo warri wajjaa soitu ni jirti ijoolleen taan dalagaa yaati mana kan keessa namni guutuudha gudura ijoolleen guutuun kaatee dalagaa qotte. Warra ilmu erge dalagaadhaaf akkana miilarra iftattaa'ula kutan naafitaan bichaa walii akka warra dalagee galu namni na yaameen ganda namaa budi taan bultee jechuu jiyoon hojii galu taan bultee mana keessa ganama madarasaa kotte saasitta isa isin saasinteen dalagaarraa oseente bichaan mana keessa ta'a malee isiin hin jirtu. Mana ilmoo xiqqoo kophaa mana distee ulaan banaa ilmoon xiqqoo mana keessa jirti. Rakkoodha wallahi namni illee gizeen. Muraadeen hedduu lafeeti jira gaa'ida qaatira bule mitiyyoon ittiin dawwalee ni rafeensi haayile sumaa wajji rakkachaa bulee atis hedduu galatoomi. Takkaaf immoo nama biraatiif tola ooluu hin dhabani. Mitiyyoon amala qabdu feesbuuka kanarra gizee deemtu viidiyoo idaa dirqamaaniif fuulallee fi garsiisuuf feetu mitiyyoon hattuudha dhalaa hattuu. Dhalaa takkaaf takka bira dhaabbachuun akkuma tun dhuftetti tabiraatti illee rakkachuu ta'e dhalaa biyya tana keessatti. Dhalaa baalageedha wallahi nama baalageedha. Fi warroota mana san keessa jiran hedduu galatoomaadha. Hedduu baalageedha nama yaaniin amala hin qabne wallahi hedduu nama rakkisaa tana gooticha harka kaayee gooticha waan jettu situ beekamiti yoo. Gisee itti dawwalle jawaalan taan buloo goote. Jootaan. Wajji galloon taan buloo goote. Ana na bulok ngoon nangoone yoo na goote jeen kichibi bulok nangoon yoo ala yetti bu'a giseetti bu'e na dhaggeeffatti bes
Aboo Haaftee. kanaa rabbi sodaadhee. Takkatti sabboona ol galchi sabboona. Inni dhageessaa rabbii guyyaa qiyaamaa sodaadhu. Ilmoota teetan akka ottu bareeddu teenya waan barbaaddeen si gargaaraa yoo barbaadde sirraa erginaa maal jaan. Ani cal jetteetu mana dhaggeeffatti simu dubbatu. Akkasittiin gaa dirqama tiktaaka irra gadhiise. Tiktaaka irra giseen gadhiise olii gadi deemaniini mitiyyoon kun gargaaree isii Amma mana namaati qabdanii isii mana namaa jirtu chitti warra santu viidiyoo ta'e dhaggeeffatee qabe. Besti ergadhu. Nama viidiyoo ta'e dhaggeeffateetu si bilbilee itti bakka isin jirtu si siyaame moo akkamitti harkatti dandeesse isii? Edeen moo bistee badde? Ragamna kiyya tiktaak jala jiraami. Dalagaaf jecha micoomna bilbiltee. Kuma barmitiyyoon fageenya qabdu mana sii dhaqee ani isii sanne si wajjin naasaa hin danda'amu. Kunoo waa xiqqishmoo nu achi fagoodha. Si galee micoomna bilbiltee takkitti ergee hoo. Nuti suuraa siin gaddiifnaan agarree kamtaan. Intaltee teettutu warra anneeti warra akkasiiti. Akkasii. Hayyee ganama kana nu bira dhufte. Ana raba abbaatee lama dalagadheetiin na ariyee jette. Jetteen nu bira dhufte. Namaa shaararra qabeen mana kiyyatti ol naqe. Ijoolleen adii qabbachiisi oliin deebi'anaan jedhu. Akkasittiin ijoollee taaniin ulaatti cufaa jetteen intalti ulaatti qollofanii ijoolleen san ulaatti akka laala akkas zarraggetu tan. Akka uumatti waan godhanii intalatti dhaltee dhufte hin dhalleen. Wantala gaarraa hin dhufe. Wallaahi billaahi namni maan fedheewu ilmoo nama garaa qabu. Ilmoon ta'e eenyuti abbaa ilmoo yoo beekta malee namnummaan takka fitti garaa qabdaa ilmoon ta'e eenyuti tabaluuti abbaa dubbistee abbaa beektee namarraa nama beeynaan fiti. Amma gara furmaata ayyaana jala keenya. Gini akkasittiin Gara dhaqe. furmaata ayyaana. Giseen dhaqe. Ayee. Giseen dhaqe. Gisee dhaqne. Ayee. Ani waan illee fuudheetiin dhaqe wardaallee naaf wardaa wajji dhaqne. Wardaaf ijoollee teenya takka wajji dhaqe bindii wajji galuun wajji dhaqne. Gisee wajji dhaqne kun ijoolleen kaamillee ijoollee biyya siiti ijoollee ganda siiti. Bireetitti jennuti maal si goone akkana diiftee deemti caamu. Maal taate caamu. Zim. Hai mere ko ko baat Oromoo teetan itti madda Oromoo naas gargaartee ilmoo tana si argitu caamu. Osoo nuti qottee mana Aboo namni tokko tokko badaa jira bara. haati ilmoo lama qabdi sii galee haati manaatilleen ani yaala baane mucaan kiyyan taa'u habiibti wixu jetteella. Shuf halkan takkan bulchuu diddee biraa gabbaafte. Akkasitti kutan. Isiif godhe silaa namni rakkate ilmi namaa dogonna ilma namaa ta'e kan dogongorre hin jiru rakkoon namni irra hin dhufne hin jiru eega wanni takka sirra geesse amala Namni keessatti kisuma haala suruu keessatti. barginii teenya dhageeffadha. Rakkina kee akkanaa fi kanatti